Yesuus Phexrosii fi Yohannis jila irra dabaramaa akka qopheessanuuf erge. Rakkoon dura jila irra dabaramaa isin waliin nyaata halcheera. Isinii himeera. Haga mootummaa Waaqaa keessan muummatutti jila irra dabaramaa deebi'ee hin nyaadhu. Goottaa Waaqa mootii gubbaa fi lafaa ka woynii nuu kennitu si galateeffanna. Kana fudhadhaa qoodama. Isinii himu haga mootummaan Waaqaa dhututti awwaynii un. Goottaa Waaqa mootii gubbaa fi lafaa ka sagalee nuu kennitu si galateeffanna. Kun foon kiyya ka isiniif kenname. Kana qaabbii tiyyaaf godhadhaa. Muduunuun tun dhiiga kiyya ka isinii dhangala'een gondooroo haare'a. Nami na dabarsee kennu kunoo na walii harka qorii keera. Ilmi namaa akkuma murtootteetti hin du'e ammoo nama isa dabarsee kennu aanne. Hangafi keessaa akka maandhichaa ta'uuti. Sooressi akka tajaajilaa ta'uuti. Ka caalu eenyu? Ka itti areeranu moo yookiin ka areeru? Kama itti areeru san? Ammoo odduu teessanti akka tajaajilaati. Yennaa rakkadhe mara na waliin turtan. Akkuma abbaan kiyya na mootonse anillee isi hin mootonse. Mootummaa tiyya keessatti nyaattanee hin untan. Barcumaa mootummaa irra teettanee kolbaa Israa'eelii mara hin bulchitan. Namuus dabarseen kennu jechuu? Simi'oon dhage. Seexaan isi haga ilaalu halcheera. Akkuma midhaa huura irraa adda baasan dansaa hamaa irraa baasuu fedha. Dhugeeffannaan ta'e akan banne ansi idaadi madheera. Yennaa gara kiyya deebit obboleeyyaan jajjabees. Goottaa si walii hidhamee du'isaafillee an qopha'eera. Phexros ansittim edanum adolukkuu iyyi yennaa sadi na mormat. Beesee yookiin kophee malee yennaa isi erge wadhaddane. Lakki womaa hin dhaan. Amma ammoo ka beesee qabu qabatuuti. Ka goraadeen qanne wayaa gurguree bitatuuti. Qophaawaa barreeffame wayyichi inni yakkameeyyii waliin laakkoowame jedha. Dhugumaa wanni kun ta'iisa jirti. Goottaa kunoo goraadee lama qanna. Sunuu hinga.
korri jaarsotaa akka itti Yesuus ijjeessan maluuf ta'e. Achiin duuba seexanni barataa Yesuus hiikate Yihuudaa keessa seene. Inni Yesuus dabarsee kenniisaaf jaraa walii gale. Gara galgalaa Yesuus daadimatiisaaf gara gaara ejersaa dhaqe. Ataabeetti akan galle daadimadha. Yihuudaan qarshii 30 qofaaf Yesuus dabarsee kenne. Yesuus yennaan cubbuu ilmaan namaatiif fidu geessatti akka jirtu beekee daadimate. Abba, fedha kee yoo ta'e muduunuu tana narraa fuudhi. Ta'uu malee fedha kiyyaa moti ka ta'u. Ergamaan Waaqaa ol gubbaa mul'atee isa jajjabeesse. Danfi isaa akka coccopha dhiigaa lafatti gad roobe. Isin maa firattan? Ka'a. Ataabeetti akan gal daadimadha. Yihuuda. Sunqaa ilma namaa dabarsitee kennita. Goottaa, goraadeen faccinnu. Koyaa qaba. Tun hin dabalami. Bilbaasa. Akka waan shitta'a goraadeef uleen dhuttane an guyyuma guyyaan galma Waaqa keessa isin waliin ture isin nanqan ammoo saatiin tun teessan yennaa hunni dukkanaa mootu. Qaba. Miidhasaa eegaa. Loltooti dallaa keessa isa geessanee mootii jedhaa itti murgane. Uffanni mootii kuno. Waan ta'uu jiru nutti himi. Yaa mootichi, ka bilisa nu baasu si'i. Ati bilisa nu baasaarta. Namichi kullee Yesuus waliin jira. Intala isaan beeku. Isaan waliin jiru dhaggeera.
Nuti tajaajiltoota teeti. Ati amma maal jetta? Atillee isaan keessaa nama tokko. Lakki waawoo. Nama Galiilaa waan ta'eef dhugumaan namichi kun Yesuus waliin jira. Aboo deemachi waa ati dubbattu hin beeku. Goottaan gara galee Phexros ilaale. Achi duuba Phexros dubbii goottaa duri isaan. Atoo lukkuu iyyi jennaa sadiin na mormatta jedhe qaabate.